Naakai warri as keessa deemaniitiin dubbii kiyya fashaleessuuf jedhan kuni an dhugaa miidiyaa irraan barbaadu wanni an ummata na jaalatutti himadhu wanni ummanni na deeggaru hordoftoonni kiyya warri na kabaju naa baruu qabu tarkaanfii gara jabummaa birrii guddaan namoota gurguddaan qindaawinaan dalagame ta'u hubatu yoo kana booda taate kana booda dhuftummoo ka qolatu ka ofirraa ittisu goone ta'uu ummanni kuni haa baruuf dubbanna malee ebaluun baasaa lakkoofsa akkasii fidaa jechuu miti. Warroonni gasti ajajamanitu jira qeerroo akka dhaqanii dubbii san fashaleessan akka gandaan namni walitti hin buune godha. Wallahi tallaahi nama masgiida salaachisutti bilbilanii gastii keessa deemiti dubbiin kamaalii kun sirrii miti jedhii dubbadhu jedhanii nama wallahi watallahi gura ofiitiin dhaga'ee naadaan walee jira sheeddi sun. Mata namni ti dawalan sun barana akkana argee deebe kana akkana jedhi dubbadhu naan jedhanii nama naan jedhe jira. Namni ija ofiitiin na arga. Kana waan ta'eef an kanuma dubbatu barbaada. Warri sagalee taatanii jedhan wallahi billahi wanni ani isinirraa barbaadu tokkochi taatee tana ilmaan Oromooti keessattuu nama diin barat nama maqaa sheekatiin haa imaamummaan biyya kana hin jiru kaadima masgiidaa ta'e maranna rakkate biyya birallee taa'an. Laakiin warri as keessa jiru warri kana dalages namoota beekamtii qaban nama dhageettii qaban nama silaa nama diiniti jedhaniintu kana raawwate kun waan har'aa kalee itti qophaa'e gaafa Ustaad Raayyaan Ustaad Aliyyi Sufiyaan waa'ee nama gandaa wal arrabsu amaamaa uffatee waan hin taane areeda dheereffatee waa dalagu silaa harka nama biraatiin sukkuumuu qaban. Video kana kiyyarratti dhanii qaatumarra warri makkaa maal eeydan qeerroo makkaa ka inni kuwaasii walitti isin qabeet isin qabsiisu maal eeydan jecha nabiratti dawwalaa turan ijoolleen tuni marri bakka akkanaan dhaqiin muddiin fa'a ijoolleen hin jiran kun ijoolleen gastii seenanii dubbatan bakka akkanaan dhaqiin bakka nu jirrutti malee achiin deemin jedhanii na dhoorgaa turan. Deengadda gaafa guyyaa torbee hin caalle si'ana waariin dhufe. Achitti jarri walgeete jetti hin dhaqinaan jedhe saahibni kiyya achi jala taa'eetini sigalee qophiin kun torbee ol gaafuma ani irreechaa hin iyyina makkatti irreecha kabaja jedherra dubbiin kun hadhaawee sadarkaa namoota gurguddaatti sadarkaa sheekota gurguddootiin narratti tahee jechuun barbaada. Abbaan gorsu gorsee yoo fudhatee bihaa fudhatu yoo dide mirga qabaa yoo ammoo lakkin ta'u kun dirqama malee jedhan ilma Salmaan ka achi daansii Suudii fidetti haa ka'anii seefii guuratanii. Kabiyya balleessee isaattin. Yoo dhiira ta'an miskiina mishwara dalagatu miti yoo dhiira ta'an seefii fudhatanii kalima takkaa dubbatanii kun haraama jedhanii achitti. Oromoo mateen dadhabanii baraabu masaabo. Wanni asirratti walgeette martiisi baad asara qabduu biti bututtuudha warra laayikiif sheerii tanaaf fiidu beeyta kulli jalarraa aga gubbatti. والله أستاذ بالي الشوكولاتة برتي والجيت أما تكتي سلال واي فلسطين دبت إجلا سيني لالي والله أني وقالوا لك أبا محساتي هكا أما كانت ترفلا لك أنا مسؤوليتي كان وردوفتكو كان سينال وانا سيني وان دبرتي هاسو إتغارين أتش والجيت بيتا صح. Bisa sotai kamal bili sabawan talagurati yo gorsa harama jarani gorsa yo kida bo fitti jechud ifte didin mishwar fi atala itu kulli disi kiyoso hada wakana kana ga bore musabo namne kuniyo serbele jawala fi bitate biri namate nembetani Sirburi ise tedi afrotti lake ana harama jadi dadabdudis fakat ama makan keessatti maali ta'e sirbe ka ummata keenyatti keessee maali yani hasani mucaa Salmaani taa'imani marti baay'inaan akka jirtu halka muuziqaa caqasaa bulti kijiba yaati kijiba wallahi ladim kanan nama ajaiba barka makka makkee ta'e bi ani kamali nama wani ni dalagu kanan jaalatu rabbina argameti garuu mirga qaba waan fedhe dalagu irratti yoo lakki kamaal wanni kun hin ta'u jedhani seefii qabatanii
ilma salmaantumu ka dimokiraasii achi fidee nama dannansiise. Kanaan ala amboonni miskiina mishoora dalagatu naannessaniif hin jiru. Agaadhumaan wanna ni jedhu. Namni zamana midhalikirra. Ilaa masirratti mee abdi yoo Abu Musaafiya mee abachi koi mee abdi waan na ajaa'ibsiise keessa dhiingadda irreecha jedhamee gaafa Finfinnee keessatti akkasitti ummanni gadi ba'ee karaa gubbaa ciisu ummanni kalee harkaan umuree jedha dhabdee maal jedhe beektanii gurbaan dhiingadda Abiyyi faarsaa ture Oromoo faarsaa ture qoricha jedhe gala mana nyaataa hundatti qoricha rafaatii itti gaafatamaa dhana itti facaasaa rafaa jedhe bara laala. Bara manuti diina ofirraa eenyu wallaalleeffadhu dhiiroo eenyu akka diina kenna ta'e. Waa isinitti hima. Amma waa'ee irreechaa Sheek Kamaal achirratti dubbateemi. Akkasuma dubbatee waan biraa deeme. Qabaree xixiqqishuu asirraa tana malee ulamaa'iin biyya fatwaa jirra biyya ulamaa gugurdaa jirra maa gadi baatee takkattiin hin dubbatin. Xixiqqishuu asirraa itti qabate kana malee ijoolleen obboleessa kiyya bakka irreechaa biyyoon dhay'ee bargariin caatii ceekurra kaayattee wannaa fi argisiifti magaalaa keessa deemtee bashannanaa ooltee haake irreechumaa kuma qabde iddoon isi. Nama zallama immoo sagalee ta'uun dirqama kenna. Maaliif namni tokko gongoruu danda'a, waa balleessuu danda'a. Badii isaatiif immoo reebamuu qaama biraatiin itti bitamee walirratti akka gochuun yoo inni kun lubbuun isaa bade eenyu maal hojjetaa jira? Kamaaliin kanarraa qabe malee Kamaaliin duuba eenyutu jira? Kamaaliin qofa kanarraa qabuu miti. Kanaaf isa duuba hoo maaltu jira? Maaltu dhalataa beekuun barbaachisaadha. Warroonni dhimma kana ilaala. Nuti amma geebaa dubbataa jirra. Gaafa immoo gadi ba'e yookiin hagammaa kana caalaa oo'a yookiin hin qabbanaa. Kanaaf Rabbi dhugaa isaa haa baasu. Nu hundi riskii barbaajata biyyaa baane. Idoo riskii barbaadnu Rabbiin miidiyaa kana walitti nu qabe. Isallee asirratti wal barre. Kammoo badii namaa rakkoo namaa waan abbaan keessa bulu beeku kaaliqa isaa gabbayee sirbe caalaa kan agartee keessatti rakkoo kana caalu hojjetutu jira. Kana hundaaf ka Rabbiin immoo beellama guyyaa isaa gaafa ga'e gaafa gaafatu jira. Kanaaf waan Rabbi gaafatu ilmi namaa gaafatu nu dogongora. Kanaaf warri immoo koomantiin taane barreessitan obsaa. Maaliif jennaan gaafa dhugaan tun baate itti saalfattu. Yoommoo wanti kun biraankii ta'e aniin irraa haasa'u kun uli saalfadhe lala dhageeffadhe yeroo. Hayyee yeroo kanaafi ajandaa kana asumatti hin dhaabnee mee waan ta'u. Ajandaan kun haa dhaabatu takkaa na baasime. Hayyee. Reefi namni gaafii waan naasi gaafatee si mormi Sheek Kamaal irratti illee seera godha akka jedhe ana. Maaliif? Dubbiin tan dubbaat ofii qaba ta'uu isitti na dhibee nu qabu dubbachuuf. Maaliif? Amma hoo isin dura kan argine. Amma namni eega kakatee wallaahi billaahi dillaahi jedhe hundi kennaa muslima. Nama kakutti illee amanu sanbira illee darbee immoo namni akkanallee hin jedhanatti fakkaatu lafaa kaase. Kana waan ta'eef waa maraayyuu uf duratti itti deemna. Wanni kun immoo osoo haa ta'u osoo keessan haafamee caala miidiyaarra waa maraafuyyuu. Argite dubbiin tun asbaa'uun isiin oolu gaafa asbaate immoo tan akka wanti jette tana caaluun isiin oolu. Maaliif dubbii miidiyaa Oromoo ta'e kanatti guyyaa sadii dhaan tartu malee ajandaa. Argite kanaafuyyuu isaan illee bakka Rabbi baase Sheek Kamaal jechuu kishi. Argite kanaafuu isaan illee dhiifama. Ani waan reefaase ammallee duuban deebu Sheek Kamaal gastii seenee ba'eefi awwaan haasee duuban deebu. Sheek Kamaal maanu badi'uu fi kana argee mee irraa haa gorfamu jara keenya. 3-4 argaa jirra asirratti miidiyaa kanarratti. Miidhama isaa. Argitanii kana durallee boo'ee isheeti jigun. Imimmaan ilmi dhiiraa imimmaan buuseen boo'eera. Miidhamnaan boo'aa namni. Waan miidhamee isa boochisu kana eega beeke irraa haa gorfamu inni osoo namni isan gorsiin. Tana qofa isin hin jedhaa nafoonaan hin bahe. hayyee galatooma ulfaadhaa hundi keessanuu anillee amma maaliif jennaan irraa ba'a sa'aatiin na biraa deemee jira. Garuu wanti jedhee bahu. Abbaa falmataa gaafii qabayaa ture. Abbaa falmataa gaafii qabayaa ture. Kennuu fedha. Warri biraa ka ergattanii isin galtallee hin danda'amu. Warra as keessa jiru yaadni keessanis kanuma ta'uu danda'a. Garuu warri koomantii kun
obboleessa kiyya qeerroo. Aye, netti fuudha. Gaafii an dubbatu hede gammadaamuun illee naafitee jira. Ani wanti irraa haasoo illee hin jiru. Namni martinuu asumatti miidiyaa kanarra wal argine malee ani walillee beelnu garuu iyyuu wanti har'a sheeticha kanarra ga'e numara irra geettii fi ofii gorfatuu qabaanna malee ofii dhaanatuu qabaanna malee harka isaa cabsinee ofii hidhatuu qabaanna malee jechi na aarsee na dallansiiseeti na dubbachiisisaa jiru kasaba biraatti erga sabni biraa saa abbaan ija gaafa cabse ormi jaballeessaa taane har'a eegaatti dhufeetiin jedha udumeetti argateeti tumaasanii miti ajjeesee gorra illee biraalituu danda'a. Hadha Sheek Kamaaliin Rabbi baasee jira. Waan hadha Sheek Kamaaliin dhaqqabetu boruu dhaqqaba. Jecha irraa dubbataa irra malee Sheek Kamaal amantaan dhuunfaa kennaati. Sheek Kamaal balleesseera balleesseera. Waan badaa dalagee jira dalagee jira. Sheek Kamaal nama qaba. Ardaa qaba, gosa qaba, biyya kana fuudhanii as fuudhanii manuma dhuunfaatuuti yaa'anii ati maaf nama guddaa waan kana daladhanii ayyaanii namatti gorsanii Sheek Kamaaliin illee walillee hin beekne. Maaliifi hadha waan Sheek Kamaalii irra gaheetu narra gahaa biyyaaf dubbataa jira. Argite hadha akkuma isa bitamaniiti tumsiisan boru anaafillee dhufuu danda'a. Boru nama maraafuusillee nama maraa dhaqqabaaf dubbataa jira malee wanti kun waan bada. Eeganni balleesseetu hin jedhe balleesseera wanti badii inni hin dalalle takka lamaa miti. Garuu diina itti bitanii nama garabsiisuun nama ajjeesisuun amma as garagalanii maal jedhaa jiran du'uu qabaata. Kana nafsee kabaasu rabbi malee nama baasaa jedhan. Nafsee isa kana beeka biyyatti illee bakka garagaraatitti ilmaan Oromoo ajjeesaa jiran. Waan akkana kanneen bara. Wali bitaniiti wal ajjeesisan biyya keessatti biyya ambaatitti namni keenya bakkuma ambaatitti bakkuma taanitti du'aa jira. Kanaaf dubbataa jirra malee naan Sheek Kamaaliin illee jajuufii miti. Inni kanaan beekamtii naa kennuufii miti. Ani san beeku inni isaa beekamtii kennuufii miti. Ani san beeku innis nan beeku. Wanti isarra gaheetiin jedhe adda anarra gahaati. Wanta kana dhiifama saadamiitti ani dhiqqoo isii yaare akka saadam kunoo as keessa jiraayu ani wallahi isatti dhiqqoo isii ani aareeyyu maaliif aare akka godhuu qabaan nam'ee dalagee jira badii kana dalagee jira jedhee jira akka hagoonu baga tumame bakka akkana ta'ee jedhaa jira ufii loluunii qabaanna malee ufii dhaanatuu qabaanna malee jecha kana jechan taane dubbatte saadamati wallahi as keessa jecha sirriitiin nama kana namni kun nama guddaa fidhadhee obboleetti kosii waa deeqaa shorti kun akka inni hawa dikkoon akka siira bu'anii ta'u. Mee obboleetti teessanii kennaa? Siga bajjaa naa uffati. Naa uffati xiqqoo dhiifama garuu. Deebisee kaafi. Kennaa shifeerri addunyaa kanaa dubartiidha. Mee dubartii kennaa obboleetti teessanii naara. Bandiras jaana kan nastu. Mee isin araarsitu? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kuma gamtii. Hayya dubbadhu. Maayii kitti si. Ani waan kana dhibe war ummatuma koomantii kanaa fi ummatuma ajandaa waa uumu kana waa jechuu barbaada. Fakkeenyaaf Ustaaz Kamaali biyya Saudi Arabiyaa Makkaan keessa taa'ee viidiyoo sirbaa waraabaa jenneetini saniif Sheek Kamaal ajjeefamu haa tumamu baga tumamee jenna. Suudii kana malee jiraamee dhuunfaa keessanii dhufu yaadadhaa warri zayitii walitti naquu warri shaaworii keessa dhaabatee suuraaf waraabu badii meeqatu jira warri dhugaatii adda addaa dhugu. Dubartuu akka mataa kennaa qabna akka reefi dammadaamu jedhetti. Kanaafuu sheeticha kana yoo namaan tolle yoo jala hafan odoo namni deeggaruu yookiin dhaqee arrabsuu yookiin koomantii yookiin ripiitilii yookiin waan isaa dubbachuu baate innuu fi nuu dhiisa.
garuu mootuyyuu sababa adda addaatiin rakkoo nama والله جرى أبو مصعب rakkoo nama tokkicha irratti galchanii inni sheeka qeeqaa inni amantaa qeeqa maal amantaa waa isatti kennanii kamaalitti kennanii amantaan rabbitu tiisa makka mootuyyuu lafa nama maraatu wal qixeeti isa rabbi haa qajeelchu jedhanii yoo danda'an gorsu yoo dadhaban irraa hafuudha malee inni kun badii guddaa makka keessatti raawwate amantaa biyya Suudiitti jedhe seera biyya Suudiitu nama kana tarkaanfii irratti fudhatamoo jedhe san seeratu beeka. Oromoon immoo maaliif wal cabsiti maaliif wal sakkaalti maaliif walii hawwiti. Nama badii meeqa qabutu namni haa ajjeefamu ilma dhiiraatti bar nama bar zarii namaati maaliif ajjeefamu. Ajjeefamu warri jettan nama jala deemtanii si warri dabalanii. Kanaafuu dhiifama miira keessa galeeti malee ani hedduu asii kanallee hin beeku. Ila asirratti wanni biraa mee warri koomentii kun illee hubatu ila kamaal badii hin qabu jechaan jiru wanni isin hubachuu qabdan lafti sun lafa kabajaa qabdu lafa agartaniitiin addunyaa kana irraa namni kaabaa itti garagalee salaatu nin beeyna. Ila rabbiin immoo maal jedhe lala lubbuun ilma namaa takka ba'uu irra kaaban diigamuu wayyaa jedhe rabbiin. Namni lubbuu takka du'arraa oolche sababa isaatiin lala lubbuu takka du'a oolchu rabbi sababa ta'ee nuti amma erga inni dogongora qabaate maal gochuu qabnaadha barila lakki ajjeesuu qabna nama itti waamne gaafa inni du'e gaafa rakkoo isarra ga'e maaltu uumama eegasi nagaatu bu'a. Mee amma namni tokko dubbatinaa nama keessummaa biyyaa abbaa kennaa hayyuu nama guddatu balee isaan biratti dubbachuu namni ulfaata. Misal mana kita namanya bisa Abu Mus'ab. Lo lagi patahnya senen nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagami. Jirra Abu Mus'ab kena kam fayya kesini jirtu. Bagaimana nagaan? Roma batisira akaila silasitti batti abba. Ani media ma irraa badee tuma giddi mas deebi'e malee media kana qaata dhiisee beektani. La irraa baddi wallahi na siyaasi yaada irraa baddi kuma irraa baddani. Waalaikum salam warahmatullahi lakki badduma ta'ee tuma sababa ijoollee maneedhaa akkas deebi'e samuun sababa ijoollee maneedhaa wallahi isaanumaa bas deebi'e. Waan sayyoota malee media takaatika kana baay'inaan maraattu itti baay'ataa beeyta. Ayyee mammaa keessatti tokko bara mataatti haffaje keessan mammaa himaatan tokko. Amma isinuma agarraan bira ol seenne nuti. Ya. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Waa'ee kunoo Sheekh Kamaal asirratti haasoytanii. Ya. Zamanni ammaa zamana sayfiitii miti.